Ashama harka fuunee irra jirtu maatiin ifaa miidiyaa hundumti keessanuu baga nagaan walitti deemne isiniin jechaa har'a obboleewwan koo yookiin immoo saayibban koo kan jedhaman qabadhee dhiyaadheen jira. Isaanis eenyuunaan jettanii wabii kokkolfituu fi amboo nyaara goortuu wajjin dhufnee jirra. Nassoo beegaruu nyaara guuranii jaalachuu jaallatamoo fi kabajamoowwan kanaaf isaan qabadheen dhufee jira. Gara wabii kanattan isin dabarsa. Laayikiidha moo onneedha? Onne. Ayyee galatooma. Har'a dubbii ajaa'ibaati. Mee wabii nagaa gaafadhu mee. Tole ashamaa jirra jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni ifaa miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo ifaan dhuftee manaan waamtee jirti. Maal akka isheen barbaaddee hin beeknu dhufnee jirra. Beeksisis baga nagaan nu eeddasanii jenna. Mee gara ambootti isin dabarsa. Hayyee galatoome obboleettii wabii hashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota ifaa miidiyaa hundi keessanuu biyya keessa biyya alaa kan jirtan hunda keessaniif nagaan isiniif haa ta'u jechuu barbaada. Egaa har'a obboleettii keenya ifaa miidiyaa istuudiyoo ishee keessatti nu affeertee jirti. Sagantaan isheen nu qopheessite hoo maali? Kallattumaan ifaatti isin deebisna. Hayyeeka amboo wabii guddaa galatooma waamicha koo kabajanii dhufuu fi waamicha kiyyas itti qophaa'eetiin fi akkuma tasaatti jechuudha. Xiqqooshii waan itti bashannanu naanan mee obboleewwan kiyya kana wajjin dhufeen gara yuutuubii kiyyaatti bashannana jedheetiin isin waame jechuudha doonii yaadini. Kanaafuu bashannanaaf immoo itti waamee kolfitanii taphachuu qabdu jechuudha. Mana adaraa akka dukkaneessine manni ifaadhaa ifaa akka taasistaniin siniin jedha. Mee asumaanii gara gaafii kiyyaatitti yoon deebi'e gaafii qopheessee illee miti sammuu kiyya keessaan si gaafadha jechuudha. Wabiin abbaa manaa qabdi nan beekaa. Amboon immoo yookiin hin qabdi yookiin hin qabdu dhaanaaf fudhadha garuu maali jedhatan qabaatan. Mee guyyaa wayii jaarsa keessa wajjiniin yookiin immoo jaalallee keessa wajjiniin bultanii ganama nagaan kaatanii daqiiqaa kana keessatti amma sa'aatii kana wal hiikuu qabnaa yoo isiniin jedhe odoo maatiidhaan hin mari'atin odoo yoo ijoollee qabaatan ijoolleen keessan odoo hin dhagahin isin lamaan bichaan jaarsaa fi jaartiin bichaan amma sa'aatii kanatti sakandii kanatti si hiikuu qaba wal hiikuu qabna yoo isin jedhe maalidha murtiin keessa wabii. Laanii kuwani gadi lakkisu. Hiikuun dirqama mari'attus maal sin jedha deebiin kee maal ta'a? Hiikuun dirqama oo sin jedhee. Tole yeroo sanitti himna jedhaan hin murteessaa okkee jedheen yaada isaa san tasgabbeessuuf tarii namni waan irra murteesse gaarii waan hin taane tokko borutti hin dhalle yaada isaatti deebi'uu danda'a. Okkee jedheen gara deebiitti deema. Tarii boru jijjiirama ta'a gara mana kootti deebi'a. Deebi'ee sanuma yoo ta'e garuu wanti gochuun hin danda'amu waan hin jirreef walii kun dirqama ta'eetii yaada. Garuu isa keessatti immoo obsuudhaa fi ilaaluu fayyummaa isaa irraa fayyummaa isaa sirriitti ilaaluun irraa eegama jechuudha. Namni kun fayyaadha moo fayyaa miti moo maal ta'ee hammuma ka'ee ammumaa akkana jedha kan jedhu tokko bareechee ilaala jechuudha jalqaba irratti. Sana booda irraa fagaadheen ilaalee jijaa akkas ta'e irra taanaan hiikuun dirqama. Yoo ijoollee qabaadha ijoollee koo fudhadhee yoon ijoollee dhabe ofii koo fudhadhee karaa dhufeen deemuun dirqama. Hayyee tolee wabii guddaa galatoo fi yaada kennitee jirtamee gara amboottan isin deebisa. Ifaa koo maali ni kareen? Jaarsa yookiin abbaa warra galee fakkaatu madabaraan afaanii kutuun jedheen. Mee galma yookiin bultii jaarachuun keessiin ooluu yookiin jaalallee qabaachuun keessiin ooluu nama abdatti tokko mee isumaa gara jaarsaatitti gara galchisilaa heeruun hin oolu jechuudha. Akkuma nama yeroo itti negaa fi ifaa kana mee deebisumaaf yaale. Hayyee ifaa koo
galatoomi gaafii keetii fi duraan dursee tasadha kan inni akkas naan jedhee wanta sana yookaan tasa dhufeetu siikuun qaba yookaan waliikuu qabna jedhee amma naa danda'ametti tasgabbeessuu yaala nan gaafadhaan jechuun maal taateetii maal dhageesseetii namni hin beektaa jireenya kee keessatti namni harki caalu gammachuu kee bultoo keetti yoo gammadeeyyuu kan immoo sitti inaafuu ni jira. Kanaaf dursa nan gaafadhaan maal taatee maal dhageessee jedheen hin gaafadhaa. Isaan booda utuman isa gaafachaa jiru tooftaatti baafadhee bilbila koos ta'ee nama tokko ollaadhumaallee nama jabaa inni sodaatu wayii dirqama sakandii sanatti fidee waan inni jedhu yookaan murtoo inni murteesse kanaaf gaafii akkanaa gaafatan hin barbaada. Maaliif bultoon qaldii miti. Saatii barbaadetti bultoo waliin gaggeessee saatii inni hin barbaannetti nan hiika jechuun seera miti. Kanaaf maatii isaa keessaas maatii koo keessaas dafee amma akka isaan saatumsaanatti naaf argamanii furmaata naaf godhan qaamaan illee argamuu baatan bilbilaan akka isaan dhufanii wanta sanarratti yaada inni kaase kanarratti balleessaan keessan maanni yookaan ka'umsi kee maal jedhanii akka isaan naa gaafatan nan godhaanii. Isaan booda garuu isaan tasgabbeessanii deemuu danda'an garuu tasgabbeessanii deemaniyyuu yaada akkasii ni qaba taanaan tooftaan itti baasa nan gaafadhaan maal taateetii ka'umsi kee balleessaan kiyya maanni jedhee ni gaafadhaani lakki dhaabbanni koo akkasidha siikuun barbaada bultoon barbaadu jedha taanaan namni dirqamaan dhala namaa faana jiraatu hin jiru. Kanaaf anis wantaan lola malee maaliif wajjin jiraadheera tarii maaliin akka isa mudate beekuudhaaf garuu duubaan nan yaala. Balleessaa isaa eddan wanta inni ta'e tokko wanta in fudhanne tokko kan waan wanni itti jenne tokko irratti dafee hiikuu yookaan dafee murtoo akkasii fudhachuurra isas gaafadhee fayyaa isaati moo fayyaa isaa miti yookaan wanta dhaga'ee qabamoo hin qabu jedhee eddan sakatta'ee lakki haalli isaa hin ta'u waliikuu qabnaan akkasittiin boqonnaa argadha jedha taanaan daandii gaarii ni gaggeessaanii anis daandii kun hin qabadha jechaadha. Garuu otoo nama jidduu hin galle. Wanni shamarranii beeknumatu har'atti kun qabdu jechuudha amboonni bultee irra raftee malee har'atti gadi dhiisuun hin durettee jirti. Wanti immoo salphisteetuma ka'anii yoo fayyaa qabaachuu baateen allaalchisoo fayyaa qabaate immoo daa'imman kiyya buurradhee gara warra kiyyaattee jirti keeni. Amboo sakattaatee irra ciistee irra deemtee irratti nyaattee dhugdee kan isheen ibsu. Kanaaf isin lachuuyyuu abbaa manaa yookiin immoo jaalallee keessa wajjin isin haa bulchuun isiniin jedha. Deebii bareedanaa deebistanii. Yaa wabii koo asumaan wabii maaliif asi duubaatu socho'u sun nama moo maaliin waan isaan hangalle. Toni ammallee gaafii dhufaa jira. Tara gaaggaa'e jedhee nama tole asumaan kaa jidduudhaan kolfatti mammanneeti kan wal bashannansiisu jechuudha gizee hundaa waan namatti mataa namaa sammuu namatti ulfaatullee daddabarsuun kun baay'ee sammuu nu dhiphisaa jira. Kanaaf yeroo tokko tokko immoo waanuma hundaa ganne taphachuun illee waan jiru jechuudha. Maaliif dhala namaa waan taaneefi jennee obboleewwan keenya asumaan ammallee gaafii itti aanu kan deebi'a. Mee isin lamaan keessaniyyuu jechuudha. Oromiyaan yookiin biyyattiin keenya sun nu beektu ni bilisoomtii yoo fakkeenyaaf gara wajiitti kan deemsa. Wabiin biyya kanatti yoo hafte Oromiyaan ni bilisoomtii. Wabiin warrallee arguu hin qabdu daa'ima isheetillee arguu hin qabdu. Kanaafuu biyya kanatti hafi Oromiyaa. Amboo Oromiyaan ni bilisoomtii. Wabiin gara Oromiyaa hin garagartu. Wabiin gara Oromiyaa garagaruu baatti Oromiyaan ni bilisoomti. Yoo sin jedhan murteen kee maalidhamee wabii? Oromiyaan akka hin bilisoomne biyya kiyyatti galeen ijoollee kiyya arguu barbaadettamoo
lakki asumatti nafaa anuyyuu hafee Oromiyaan mi'a bisoof jettee biyya kanatti hafte jechuun hafteedha bakka hin dhuftu jechuudha. Waan hin godhini odoo dulloomtellee odoo kan duutullee taate asumatti haftaa jechuudha. Daa'immaa keetiin hin duutu immoo beektan akkattiin hin jenne Waaqayyo si haa jiraachisu asmaani dhimee gara gaafii kiyyaa kana jala Ifa dhugaa sitti fi gaafiin kee baay'ee ulfaataadha. Asirratti wanti naa beekuu qabdu. Asitti illee nanaaf Oromiyaa yaa bilisoomtu. Yoo Oromiyaan bilisoomte lammii kootu keessa jiraata. Lammii kootu keessa jiraata. Lammii kootu nagaan jiraata. Armee kootu nagaan ba'ee gala. Garuu mootu carraa yookiin ijoollee koo as fidachuu yookiis immoo ijoolleen koo dhuftee na ilaaltu nan qaba. hin qabu. Carraa hani deemu osoo hin taane ijoolleen koo dhuftee na ilaaltee gara biyya ishee ijoollee ta'e arguuyyuu hin qabdu. Maatii kee hunda arguu hin qabdu. Garuu Oromiyaan ni bilisoomte asitti hafi. Yoo jedhame maal jedhamee murtoomti? Laa ifaa koo hani Oromiyaas baay'ee jaalladha. Oromiyaanis akka bilisoomtu nan barbaada. Garuu keessumaa ijoollee koo keessaa na baasii warra kaaniin argu Oromiyaa yaa bilisoomtu. Ijoollee koo garuu hayyee asirratti wabii maalaan hubadhee akka haadha cimtuu taate yookiin immoo akka haadha ijoollee ofii jaalattu si hubadheen jira wabii koo dhiifama naa godhi hinaaftuu hin galtaa abshir yookiin immoo Oromiyaan illee ni bilisoomti atillee ni galtaa hin yaadin Waaqayyo ijoollee keessatti nagaatti haa galtu. Amboo kamee ati ka gara jabeetti illee ta'uu dandeetta. Maamushi maammiimillee hin qabdu ta'a. Oromiyaan hin bilisoomti asasitti hafi yoo siin jedhani maali murtoomke? Naam. Gaafii tokkoon qaba. Gaafii koo sun gaafii irratti Amboo koo gaafii irratti garuu gaafii siifan deebisa. Garuu gaafii na gaafatte siifan deebisa. Gaafii irratti gaafii akka hin taane wanti si barbaadu nama tokko achi keessaa fudhachuu nan barbaada. Yookaan akkuma wabiin jette dhufaniillee na laalanii yoo deebi'an. Na wanti kun yoo jiraate ni hafa. Naagalee ati wanna sin filattu maazarii filachuu edda. Dhufuun hin danda'amu wal arguun hin danda'amu. No ifaa koo dhugaa maaloo. Biyya koo na jaaladha. Saba koo ni jaaladha. Sabni koo akka bilisoomu nan barbaada. Garuu lubbuun kee darbee sabni kun haa bilisoomu too jedhanii duubatti hin deebi'u. Garuu carraa tokkitti wanti isaan gaafadhu jiraannaan harmee koo arguu ni barbaada. Kanaaf ifaa koo. Goon bowwaa fachisite mataa. Wabiinis Amboonis biyya keessan harkaa galuu edannaa giddumaan deeffadhe jechuudha. Deeffadhe garuuyyuu tole atillee Amboo koo Oromiyaanis ni bilisoomti akka nu yaadnutti jechuudha. Harmee keetis ni argita. Waliinis ni jiraatta. Waliinis naa jiraatti sun isiniin jedha. Mama. Naam. طيب السلام. مع السلامة. طيب. Tole ka iddoo bashannanaallee waan ta'eef xiqqoo ishee ifaan rakkisaa jira. Rakkoo hin qabu. Okay. Rakkoo hin qabu jenna. Tole gaafiitti aanu tokko immoo ayyaanni guyyaa ayyaanaa jechuudha. Abbaan manaa kee lukkuu hojjedhu si jedhee sitti kennee lukkuu si qalee yoo si biraa deeme jechuudha. Keetummaaf deebisin jedheetoo atis immoo lukkuu san itti dadhabdee hojjettee qopheessitee bakkuma ol keechisanitti yookiin immoo bakkuma qopheessanitti keetummaa abbaa warraa kee fidatee yoo dhufee keetummaa sun nama jabaadha yookiin namatti kabajju namatti jaalatudha. Akkasuma abbaa warraa keetitti keetummaa si qaanisuudha. Waxii lukkuu kana qopheeffattee waan hundaa xumurtee yoo keetummaa sun sitti dhufeetoo
keechummaa sanii bishaan akka kaayigaa biyya keenyatti yoo hatamaa yookiin immoo magaalaalee haa ta'u bishaan akka qiqqicuu fi bishaan harkaa dhiqatanii nyaatu koo qophaa'an ati immoo waan hojjette san waxiis hojjette san akkuma jiru noo mana sanii dhabde maal taatame ifaan aguma garuu wabi parcelle kelintoonu buuste fanarra dhugaa dubbachuuf eenyu kolbisii jebe maal jetti kaajichaan jira na garuu wantichi hojjedhee jiraan ta'ee kophaatee jira hojjette qopheessite waan hundaa bishaan nyaachuu fi jechuudha kana garaagaraa ta'u biraa dhabde mana salkeechaayyuu dhabde mee maaluma sitti dhagama wabii manuma hin beedee baan mana hin beedee maal sitti dhagama maal hojjechuu qabda yeroo sanitti maal jette manaa baatee deemuun ishii ifa maal jettare kun naasuu guddaadha salphina guddaadha qaanii guddaadha akka biyya keenyaatti maaliif waxii sana dhaqxee alaa bitachuu hin dandeessu biyya kanuusoo ta'ee hin jiru wanta magaalaa keessan jirtu nu keessaa bahe wanta barbaade yoo maal sitti dhagama akkam jetteetitti himtaa akkam gootu isatti machee bin dubbadhu achi bahee taayyoon jaarsa quwaame waxeen as kaa'ee maaltu fuudhee hojjete ifaan beeku dhuunfaata jechuun tarii ollaa waan qabaadde deemee ollaa balbala malee barbaadde ati beekaduun baatu wabii koo mee gadi baatu jechumoonni kee mana jiranii harka dhiqachiistee jirta isaan nyaata fiddee dhuftis ilaale yoo manni kan keessaa dhabdeete akkam goota maaltu sitti dhagama akkam ta'uu qabdame ifa har'a darbee piliis natti fakkeessitee jirta ammoo ambootti dabarsame hagaatitti yaaddu okay guyyichi guyyaa ayyaanaati miti ifa ayyan okay guyyaa ayyaanaa taanaan waxiin daangoo ollaan dhadhu maal sitti dhagama maal jettaanii yookiin innaa sana ni rifadha wanti kun garuu jo ifaan mana keenya turte fakka qalbinni bahe eelaa baasi amboo dhugaa ifaan mana keenya turte fakkaata obboleessa hangafa tonkolanyaa wayiin qaba beekta achumaan harmee faana akka tasaa wal qoccolanii guyyaan isaa faasigaa barii natti fakkaata faasigaa barii halkan isaa nyaatame gana keessummaan dhufa ollaa waamanii maadda achi hunda qoqopheessine goladha gola keessaan immoo kutaa isaaniitti ba'a beekta mana isaaniitti duubarraan ba'ama obboleessi koo kun distii dhumaa fudhatee ba'e dhuguu edhamu distii maazarii iyyisiisuuf distii dhumaan fuudhee ba'eetu mana isaa algaa jala dhokse kan si ajaa'ibu achi maazariin isa bu'ee jiru nyaatame egaa keessummaan dhufaa jira wal jalaa dhufaa jira galata waaqayyoo maatiin koo na walitti dhufeenya baay'ee cimaa qabu nama faana baay'ee dhufa waxiin inni bu'ee saayinaarraa dhumnaan golas fidinaan jettee dhaqiitti fidinaan jettee dhaqee fuudheetan saayinicha gara golaannaan seenuu distiin hin jiru ifaan inuma argite distiin hin jiru dura irrifatte achumaan piraazarii yaadatte beekta dafte waan akkasii tonkolii hin gashu isa yaadatte eenyu gola kana seenee har'a nuun jette namni hin seenan akkamitti hubanna reenutti achi namni mana jira nyaata waxiin tokkicha qicame inni lammataa eessaa dhufu achumaan
mana isaa seentee barbaadu eegalte na barbaaddu algaa jala waxii distii dhumaan argattee fudhattee baate. Innaa sana ni rifatta. Garuu ollaan jira. Ollaa otoo deemte waxii guyyaan guyyaa ayyaanaati buuftee baata beekta. Kanaaf innaa sanaaf rifachuun hin oolu garuu gola abbaa barbaaddee seentee ni buufatta. Akkasitti fudhadha wanta kana. Innaa sana nan rifadha akka nama kamiitti. Yoon ollaa qabaachuu baadiyyaa mana kophaa jiru naannoo tokko yoo ta'e kuni qaanii guddaadha. Waanuma jiru. Namni ammaa yeroo sanitti rifadhu malee booddeetti falan dhabdu. Waanuma tokko booddeetti falan dhabdu. Dubartiin tokko beekti lama beektu sanii kanaaf iyyuu fala tokko wallaallu. Yeroo sanitti garuu miira ajaa'ibaa miira naasu. Eeshti. Natuma teessee nu badeemti amboo. Inde wabii waan ta'e waajiluun ooltu yaa'ifaa ko. Akkas fakkaatti asuma teessee dubartiin maal hin beektu maal hin jechaa jirti kan warri duraan jedhata. Dubartiin dhibba beekuu dandeetti. Lamaa sadii godhe amboo. Wabii. Waan ta'e gootee ni gammachiisa. Wallaaltuu lama beektudha miti amboo. Mabbaasa kana silaan galchitu ati. Tole ammallee gaafiin ani sin gaafadhee nu kolfisiiselleedha nu taphachiiselleedha. Kanaaf yaadannoo amboo qabdullee kaastee jirti. Wabii ati yoo yaadannoo asirratti homtuu si jalaa dhuffanne ati godhi maagarii jalaa dhuffanne. Yaadannoo waa'ee waxii kanarratti illee hin qabu. Mucaa horatti wanta akkasii kan qabu. Waa'ee waxii yaadannoo hin qabu. Waa'ee waxii hin qabu. Mucaas jalaa dhufanii. Mucaa jalaa dhufanii. Si maraachan. Wayyoo himime. Mucaan asitti dubaratti deemi. Mucaan xiqqaadha yeroo sana. Ani immoo balbala irra bu'ee taa'ee mataa hiikkachaa jira. Mucaan garuu taa'ee taphataa si ol laalaa. Ani gadi garagaree mataa koo fidachaa jira. Balbala isin jira keessa gad dhufaniitti akka salgaatti achi garuu ani immoo akkana taa'ee sanaan mataa koo fidachaa jira jechuudha. Achi abbaa yeroo baay'ee mucaa kana ilaalu beektaa irra dubbata. Achi suuta jedhee caammaa ofirraa baasee akkana hin dhageenyetti mucaan eegafan gara gubbaa ta'a garuu suuta jedheeti deemee dhaqeeti mucaa fudhatee ibsaa dhaamsee ruuqa galee ta'a jechuudha. Yeroo mucaa akkasitti dura garagalee ilaalu mucaan hin jiru. Yesus. Akkasii algaa kan siree ol fuudhee baachuu qofatu naafi jechuudha. Wayyoo. Naqoo. Wayyoo. Booddee akkamitti argatu? Asiin gana warra na fuuldura taa'uttanii eessa mucaan koo jedhaa warra na fuulduraa jechuudha. Warra duuba dhufe dhiise eessa mucaan koo ichaatiin jira. Mucaa fudhatee mucaan hin dubbatu abbaa arginaan hin dubbatu abbaa jala seenee kolfa mucaan taa'e. Yeena abbaa. Yeroo achi ilaalu of jala taa'e ruuqa keessa taa'ee na ilaali. Maala sammuutti kanas du'een jechaatiin hin deema beektee yeroo baay'ee waan irra dubbatuuf tokkoota ittiin seenee fuudheen jedhee baqqaan. Baay'ee tokko rifadhe bakka. Amma dhaabachuu dadhabu dirasitti. Sirriitti nama rifachiisa wabii koo sirriitti. Namni haga ilmoo dhabdeetoo lafatu si mara beekte anallee na mudatee jira wanni akkanaa ifa irratti jechuudha. Ani kan na arrastee hayaat mucayyoo koomentii nu kennitu nu bira deemteetoo hayaatitu na arraste jechuudha. Ji'a tokkoo fi bultii torbee lama akkas na bira teessee anis hin beeku ishiinis hin beektu jechuudha. Daa'ima akkaataatti dhiqan akkaataatti kurkursanii. Ishiin illee yoo fudhatte irra na jalaa rafti jedheetiniin irrimi nan qabu ka'ee ilaala. Ishiin illee immoo akkasuma nani rafe na eegdi jechuudha irra rafti jetteetoo. Achumaan guyyaa wayii dadhabeetiniin amala qaba beektee xiqqoo ishiin bu'attee xiqqishooyi. Baannee maal jennee sossobnee erga inni rafee ani rafe jechuudha isuma cinaa. Ani rafnaan ishiin immoo bakka biraan rafti ani algaarran jira ishiin immoo bakka biraan rafti jechuudha anuma cinaa rafti garuu kifilidhuma tokko ta'ee bakka biraa rafti ishiin. Suuta jettee na jalaa fuutee ifaanoo dhalatu xiqqishu wayiiti. Achi ani rafee arginaan suuta jettee na jalaa fuutee of duubaan gootee
of duubaan illee gootee mooyyuu mukaddaa yookiin immoo boraatii isaa fi ishee qixxee goote jechuudha kanan achi hidhadhe yookiin hin arginetti. Inni mooyyuu rafe guyyaa waan bu'aa oolee fi rafe ka'ee on of biratti ilaalu hin jiru. Kafan dhugaa waaqaa kafanan akkanatti horgute of fuudheetu waan hin godhu wallaalee. Daashiin na laalti. Achumaan waan ishii bira dhaqu hin jiru mucaan ishii birallee. Ani akkatti arguu dhabe hin beeku. Waan wayiitu irratti shaffante natti fakkaate. Tiraasii gamaa gamanaan gootee fiitti waan haphii wayii irra shaffante. Akka mul'anne jechuudha akka carqii fakkaate. Achumaan soqee dhabeetiniin fiigee jaartii bira dhaqeetoo mucaan kiyya hin jiruun jedhee. Achumaan jaartiin illee daddaftee waan wayii jechaa dhufteeti. Hayaatee jecha mucaan jettee hin dhaggeeffatu viidiyoo kana hin argiti. Achumaan hayaatee jecha mucaan jennaanin jaartii waan sodaattuuf kilooti jettee waan haphii irra buuste san ol fuute jechuudha. Innaa rifadheetiniin da'ee torbee lama akkasumatti fakkaate. Bakka ofumarraan gadi taa'e rifadhee jechuudha arginaan. Innaa waan akkasiisanii sitti dhaga'ama. Garuuyyuu ishiin taphaaf goote anammoo yeroo sanitti dubbeetu na jedhe jechuudha. Maaliif bakka gizee dhalatullee xiqqishuu wayiitii hin oodhu maal hin jedhu harma hin oodhu waan guddateetu nama ta'u natti fakkaanne jechuudha. Waa baay'eetu garaa kiyya keessa jira yeroo sanuu. Maaliif gizee tokko akka tokkoon immoo biyya ormaatan jira. Daa'ima kee qabattee gara biyyaa galuuf gammadda malee waan biraa yaaddu akka guyyaa taatee fadheetti illee biyya kana ga'ee rifadhee garuu ishiin taphaaf goote jechuudha. Hoobiillee akkas hoobiillee kaasnaani kan guyyaa saniitti lola dhufe jechuudha. Maaliif ilmooni amboo kosilaati odoo ilmooyyuu hin dayinuu ijoollee sirriitti jaalatta. Garuuyyuu kan da'ee arge immoo hin beekan waan inni ta'u. Akkasii wabiitu ni yaadachiisa. Yaa dhugaa keetii faayiddoota kana mariifachiisa dhugaa dubbachuuf maal jechaa hin deema maaliif yeroo baay'ee irra dubbata beektaa yeroo baay'ee halasii anumeen irra dubbatu sanii fi namni dhaga'ee dhufee bakka nanaasisuuf yookiis bakka mucaa koo fudhatanii deemanii jedhe akkan deemuu dhiiseen gara irratti deema gara warra lafa fuuldura jiru eessa mucaan kiyyan jira. Anatu haasa'aa jira malee ani hin jiru jechuudha yeroo sanitti. Eessa gootan mucaa kiyya eessa gootan jedhaan fakkaata. Mucaa maaliin naan jedhu isaan qoosaa se'ennatti kun fubeette. Kanas dindirabsi asur gufee akka xaldaarra qolqaa jechuudha. Naa isan dagadhu. Ifa waan baay'ee nu yaadachiisa egaa hojii keenya. Egaa kana hunduyyuu seenaa qabnaa ammoo seenaa waliin seenaa daa'imaa seenaa daa'imaa. Tole nu waagamu gaafii tokkotti ni dabal. Gaafiin kun nu ga'ee jira kanas mataa nu galagalchitee jirta. Waan darbina yaadachiistee jirta. Cimsitee ifa. Cimsitee gaafii. Cimsinee odoon yaadatin isin affeera jechuudha. Kanaaf kabajjanii waamicha koo kabajjanii waan dhuftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haganuma wal bashannansiisuu fi gaafii keenya keessatti yookiin tapha keenya keessatti illee wanni barumsa qabu ni jira jechuudha nama hubatetti. Kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jedha maqaa hordoftoota kootiitti dhufuun. Ayyee hordoftootaaf kabajamtoota ifaa miidiyaa kan baay'ee sin jaallannu kan baay'ee sin kabajnu waan nagayoonaatti waliin turtanii viidiyoo keenya haga dhumaatti daawwattanii akkasuma immoo laayik sheer sabskiraayib gochuutiin ifaa miidiyaa biraa kan dhaabbattan jaalalaaf kabajaa sin gaafanna. Egaa obboloota koo dubbii dubbanne keessatti qoosaa qoosni keessatti yaada kaasni keessatti dogongorri yoo jiraate hunduma keenya of galchaa dhiifamanuuf godhaa waan sirreeffachuu qabnu immoo komeenti jala nuuf kaasin jedha. Amboo miidiyaa ergaadhumaa yoo qabaatte qooditi. Hayyee galatoomaa obboloota koo ifaa miidiyaa fi wabiin. Guddaa galatoomaa isiniin jedha ifaa koo istuudiyoo kee bantee nu affeeruu keetiif guddaa galatoomi isiin jedha. Akkasumas hordoftoonni ifaa miidiyaa duraa kaastanii hanga ammaatti kan nu faana turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Jecha keenya keessatti gaafii keenya deebii keenya keessatti bakka dogoggorretti yoo qabaanne koomentiidhaan nuuf kaa'aa. Nama deebi'uu danda'udha yoo nutti dubbattanii yoo iddoo kanatti akkas miti nun jettan yaada keessan nama fudhachuu danda'udha isiniin jenna. Akkasumas ifaa miidiyaa laayik kooment sabskiraayib gochuudhaan bukkee dhaabbadhaa obboleettii keenya qaalii waa baay'ee irraa barattu waa baay'ee irraa argattu. Egaa waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jedha turtii gaarii.